Akan jirtan ilmaan Oromoo nagee qabdanii fayyaa qabdanii akkam fayyumaami nagayaami namni jecha kiyya kana dhaga'u sheer waliin godhiitii OPDO ajooytu tana bira nageessaanii akkam jirtan ilmaan Oromoodhaa cufti keessanuu nagee qabdanii fayyaa qabdanii salaamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh welcome warahmatullahi gartee anaa dhufu qomootiyya baga dhuftanii baga jiraattan akkam jirtan fayyaa qabdanii mi nagee qabdanii arra waan takkaan dubbachuu barbaade karaa gartee karaa booranaa kanatti waan deemaa jira وان قرتي دلقلا خليه وتو قرتي جري وري قبطون دور من اللي أورمون أكلنا ما قوت أورمون أكسنا ما قوت أورمون أكلنا ما قوت يجا أفهم بنا بولاني أفهم بنا أولن خوني قرتي وان قوت شيء المنا مرة تندلا قمنه خراب بورنا خنا خيستي قرتي خراب جوجي خنا خيستي أو فيديو دلقا جرتي واي نما جو خنا سنين قرز فيديو داني شير قدا بيرنا جيسا يو يسي شير قرو باتن أنقبات يللبون بو أتكن كابو yoo sheer gootanii gartee namni cuftu beetee waan kana gartee dhiibbaa goone bichaadha wanni kun dhaabbachuu danda'an obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaa ni beeytan hanqatti gireen gaafa gartee ummata murkanyaa kana gisee qabdeet ummata kana fiddee haaseessitee ummanni kun firiidama isaanii qabaatanii kopheerraa baasanii gartee taa'anii nyaatanii dhuganii ummanni kun Tigraay san keessatti murkanyaan akka jirutti habajaadhaan naamusaan sharafaan करते थाए याद साद बर्फते इवन का बरसदे सा सेलिब्रेट गोडे खडला और गराका बुस करते बेका सानी थियो जिन वर सानी थियो जिन नगे आना खजरू तिग्रा खैस खजरन आनी मुरकन्या कबमेती जिरा ताउ तीन जिरा नगे आन कबजे का सगले सा खन्नतु गोडन ओबलेन की एलमान ओरोमोडा जारिनी नंबर सिंगर से सुदे मुखनी जरा ओरोमोती ओपीडियो ओरोमोते फिंजेट ओपीडियो ते फिंगंता नगरते वर पॉलिसी ओरोमिया ते फिंगंतन jara kana ummata keenya ummata Oromoodha warra isaan qabanii ummata kana maal godhan ajjeesanii ibiddaan gubanii beenzina irra naqanii qoree irra darbanii arrabsaa gartee hiji ilma namaati beek baga qabanii yoo qaban akka naamusaa sharafatti akka dhiirtii qabdee gartee heeraa fi seeraan qabdee addunyaa agarsiistee nutuu Tigraay uummanni Tigraay kanaayii jennee akka nuti shaktaanu takka gartee akkas nu godhan uummanni kun uummanni Tigraay qabanii murkanyaa akka jirutti wali qabanii hagartee warra maaraatoonii warra fiigurra fakkaatu kana wali qabanii gartee akka addunyaan agartutti teessisanii nyaachisanii obaasanii gartee sagalee isaanii akka warra isaaniitti ni jirra uummanni kun akka jiru garsiisaniin Oromoo jala keenya Oromootiin sin garsiisa OPDO'n Oromoodha ummata keenya qabdee ummata ijoollee wobojjaanii wobootaatiif nama biraatiif Allahu aalam rabbi haa beeku huccuutti kaanii nama biraa akkas godhanis rabbi haa beeku afaan Oromootiin dhaabbatanii ajjeesanii sinin jeebar gaazera naqanii obboleen kee mee rabbuma sodaadha Oromoon namni jaani akkana qabdi Oromoon namni jaaniin akkana nama gooti Oromoon namni jaaniin OPDO tana malee Oromoon akkana nama ni gooti laala na harka bilaashii miti ana raaraa Facebookiin qabu garuu akkana harkee ijjitti yaa fudhatu Mierka. Vinigas, as vinigas. Karkarina di mana? Vinigas bo. Karkarina bilu. Tidak. Ura taare kuba. Karamata. Dedi karamata tifir. Dedi. Batashit. Ate babin, apa ni? Ada apa? Ate kan sangat. Jadi kuni dah kau. Kat. Jadi. Oi. Kau tu nak apa? Babin apa? Dede. Herkes iyi değil. Yeter. Zaten turun. Yeter. warri darkin peejit yara dhaqaati peejit yara lala rabbi sodaadha mee rabbuma jaa Oromoon akkana nama gooti
Tana jarri warri mililik gartee wali qabatanii daakumantiidhaan gartee Oromoon akkana nu godhaa jirti jaaniiti iyyansa maqaa isaanii deeffachuudhaaf afaan banaa jiran. Namni Oromoodha akkana nama godhaa. Beenziina namarra naqee nama ajjeese hiriyaan isaanii bar Tigireen bar isaan qeensa namarraa guurti jaan Tigireen gartee laabshoo nama gooti Tigireen gartee bishaan namarratti aayilaandii namarra hiiti jaan qabdee bar ummata siidaa ummata kana gartee morkonyaa Itoophiyaa warra jaanii kana qabdeeti nyaachistee bishaanitti kantee obaastee gartee ibira keesse sagalee warra isaaniitiin nagayaan qabaa Tigiraa keessattiin jira Tigiraa keessattiin booji'amee jira nagayaa fayyaan qabaa jetteenitti Amaaran jenne Kiristaanan jenne Islaaman jenne cufa isaanii waan jira gartanii jirtan ilmaan beersabidha wali qabanii ummata garsiisanii akkasi garreeni Tigiree jechuun ummata kanaayyii yennaa qalutullee gartee shaak taane gartee qeensa namarraa guurti miila nama murti maaree nama gooti jinni nama gooti jaansa gartee duraasa akkasa qabamataa kasa qabaa turre ummata kana akkas godhan jenne eeguu turreeni qabanii akka isaan nagee ummata isaanii dhaammatan akka warra isaanii dhaammatan godhaniin jarri OPDO gizeen juubara lafaa keetii miti bara evidensii meeqaantamiin qaba kasaanii sigale qabanii ijoollee karaa Booranaa kana keessa karaa Gujii kana keessatti ajjeesanii Oromoo yaa Oromoo sheer godhaa bira naageessan kunis ilma namaati kunis gartee haadhuma namaatiin dhalee qabsoo Oromootii jee gabbahee malee gartee diqaalaantu dhaabbattee yeta abbaatu ajjees maarree godhi jaanii ajjeesanii ilma namaa kadu'e tokko lubbuun keessanii jirti namni tokko wadheega du'ee bara obbaafatee jira bara nama akkamii kadu'ee jiru gaazarra naqanii peejiti yara dhaqalaalame rabbis du'aadha ijji namaatu nuuna mana gartuuni gaazarra ajjeesanii gaazarra naqanii qoreerra guuranii mataa isaanii guban yaa obboleeyyan kiyya ummanni kun yaadaa wal dhaban malee jibbansa kam qaban namaaf yaadaa wal dhabdanii yaamtanii gartee kan isin boojitan akka dhiiraa qabdanii maaliif gartee teessanii isifitti garangalchinaa onne yoo qabaatan tarsiimoo yoo qabaatan OPDO diqaalaan gartee uummanni poolisii Oromiyaa ta'eef hin jettu aramaneen uummanni marziin kun akkamitti ilmoo namaa akka isaanii nyaatee ka dhugu ilmoo namaa akkamitti namni ajjeesee shaneedha abbaan abbaasiidha jecha shaneedha jechaan shaneen tun eenyu haati qawwee qabattee dhaabbachuu jirtuuf eenyu abbaa keetii bulchuu deemta eenyu abbaa keetii eeguu jirta eenyu abbaa keetii maallaqa sii kafalee eenyu bar OPDO chumbar mataa isii kana gubbaa tortora waan qabdu amma mechaa kan yoolu tortorri kun mataa gubbaa waan jiru gubbaan kun gartee tortora kanaatu sommii tana kana gaditti gad oofsiseeni lafa gabbuute arra taaxaaqii isaanii poolisiin Oromiyaadha arra nama jeeste nama rashantee uniformii saqabaatee beenziilarra neexee nama kana nama du'ee irratti inni bar du'ee jira bar gadaay gudureef kaaba dhiirti yoo taate akka dhiiraan maaliif qabdeef garangalchin qabdee mangorsin yaadaa wal dhabdan malee bar jibbansi isinis bar kuma keetiin nama Oromooti bar akkamitti nama Oromoodha Oromoon akkana nama jeestiisin OPDO akkana isin nama jeestanii akkana nama rashantanii akkana gartee beenziila namarra neexanii gaazaan akkana nama gubdanii nama jeessanii isin OPDO isin kana OPDO isin tana OPDO gartee isin poolisiin Oromiyaa keef hin gatan ummata aramanee gizeen jubar lafaa keetii miti bar akkamitti ilmoo namaa gartee yaadaa wal dhabdaniini yaanni ati deemu jirtuun kabiraa yoo ta'e kan inni deemu jiruun kabiraa yoo ta'e yaantee yaadaan maaliif hin mooyatin maangorsin maanidhin akkamitti rashantee akkamitti fuutee gaazarra neexee gaazaan akkamitti ilmoo namaa gubdaaf ilaalcha maalii namni sii qaba akkamuman namni ganaa eegdu OPDO jechuun maali OPDOon bineensaa OPDOon nama nyaati OPDOon gartee dhiiga namaa dhuudi gizee jaambar lafaa kaaneetii miti bar akkanuma lafaa kaanee maqaarra keenya miti bar sheer godhaa adiraa teessan bira naageessan abbaan gartee itti gaafatama kanaa qabuun yaa Abiy Ahmad gartee namni gartee ati gartee galgalaa gadama namni sirra duulu kan si godhaa jiru poolisii Oromiyaati silaasii bira dhaabbanna qoreen baasan silaasii bira dhaabbanna akka nuti si bira dhaabbanna ka godhaa jiru poolisii Oromiyaa si godhaa jira akka nuti sappoortiin goone ka si godhaa jiru poolisii Oromiyaatu nama jeesee beenziilarra naqee gubee gartee nu gorsiisee nu boochisaa jira tanaaf gosi garagalle malee silaasii bira dhaabbachuu feena sibira dhaabbachuu feena qoreen baasan sibira dhaabbachuu feena akka nuti sibira dhaabbanna ka si godhaa jiru poolisii Oromiyaati
ummata aramanii gartee ummanna gartee ummata banjii kanaatitu nama jeesee silaa dhiirummaa qabaatanii silaa onnee qabaatanii silaa tarsiimoo qabaatanii qabanii gartee nama kana fi deebisanii gorsanii hala garsoni gartee hala mala qabanii ummata kana psychologist isaanii kana gati opinion akka nuti gannu miti lakki opinion jijjiiramtee jirti lakki ummata bakka ofirraa kan support godha akka namni juubsilaa godhuu qaban sila tooftaa beekanii tarsiimoo beekanii arra ilmoo oromoo tokko akkana gubanii ajjeesanii rashananii beezilarra naqanii qoreerra guuranii warri afaan oromootiin nu dabarsaa jiru poolisii oromiyaati taataaqee oromiyaati nama mana haadha manguddoo gartee manguddoo humna hin qabne manguddoo gartee taayit humnati siidhaan geenyan kamanarra gubee gartee nu garsiisu jiru poolisii oromiyaati ha manguddoo qabee rashansiisee gartee ajjeesee fuudhee gartee irra duroomi irra darbisu jiru poolisii oromiyaati aramanii biyya san keessa gartee akka namticha kana birallee dhaabban akka namticha kanallee gartee namni kun gargaarsallee taane godhu jiru poolisii oromiyaati warra tarsiimoo qabne warra pilaana qabne warra gartee tilmaama takkallee qabne warra gartee sodaata kan qabne akkamitti afaan oromootiin dhaabbachaa